Oda bishaan guutuun ni jalqabaa jedhe. Ijiptii fi Sudaan waliigalteen taasifame biyyoonni murtii qofaa isaaniitiin bishaan akka hin guunne kan daangessuudha jedhan. Torban lama keessatti waliigalteerra yoo gahamuu baate maaltu ta'a wanti ibsamee hin jiru. Mallasaa Dirribsaa dabalata qaba. Hidha guddicha laga Abbayyaa irratti hojjetamaa jiru walii wal qabatee wal diddaa jiru furuuf mariin garsadee yeroo dheeraa fi taasifamaati kan ture. Mariin Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan gidduutti taasifamu takkatu ho'aa takkatu immoo qabbanaati yoona kan gahe. Mariin jara kana yeroo tokko walii gala wayita jedhamu siqeemmoo dhimma ta'e irratti wal diddaan uumamuun gargar citaa yoona gahee jira. Adeemsi marii kun amma marii garsadee keessaa bahee harka qaamolee addunyaa irratti dhiibbaa geessisuun adda dureedha jedhamanii gahee jira. Marii Raashiyaa Sochii irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad fi pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattah El-Sisi gidduutti taasifameen Ameerikaan maricha keessatti taajjabduu taate qooda akka fudhattu walii galamee jedhamee dubbatama. Ameerikaa fi dhaabbilee maallaqa addunyaa dhiibbaa geessisuu danda'anii fi Ijiptii waliin michummaa cimaa qaban marii kana keessatti kallattiin galchuun dogoggora dippiloomaasii isa guddaadha jedhanii qeequ xiinxaltoonni siyaasaa. Rakkoon amma uumamaa jiruu fi Itoophiyaan dhiibbaa jabaa jala akka galtu kan taasise dogoggora dippiloomaasii kanaa jedhanii qeequ. Itoophiyaan bishaan hidha laga Abbayyaatti guutuu waggoota 6 keessatti guuttee xumuruuf barbaaddi. Kana immoo ganna kana jalqabuu feeti. Ijiptii immoo waggoota 21 keessatti suuta Itoophiyaan bishaan hidha kanatti akka guutu barbaaddi jedhamee jira. Amma waliigalteen teknikaa kun taasifamee jedhamutti bishaan laga Abbayyaa Itoophiyaan guutuu jalqabuu hin qabdu jetti Ijiptii. Itoophiyaan bishaan kana yoo guutuu duubatti harkifte faayidaa doolaarota biiliyoonaan lakkaa'amanitti shalagamuu dhabdi jedhamee jira. Ameerikaanis hanga waliigalteen teknikaa godhamutti Itoophiyaan bishaan hidha Abbayyaa guutuu akka hin qabne karaa ministeera maallaqaa isheetiin akeekkachiiftee turte. Xiinxaltoonni dhimma dippiloomaasii akeekkachiifni kun karaa ministeera maallaqaa Ameerikaatiin ifa godhamuun deeggarsa maallaqaa Ameerikaa fi dhaabbileen maallaqaa gurguddoon addunyaa Itoophiyaaf kennan walii wal qabsiisanii jiru. Ameerikaa fi dhaabbata maallaqaa addunyaa duraanuu taajjabaa godhanii marii kana keessa galchuun dogoggora ta'uu isaatii fi sababa kana dhiyeessu. Mootummaan Itoophiyaa immoo bishaan hidha laga Abbayyaa waliigalteen taasifamees dhiises ganna kana guutuun jalqabaa jedhee ture. Ijiptii fi Sudaan immoo otoo waliigalteen hin taasifamin Itoophiyaan akka hin guutne gochuuf manni marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtooman akka gidduu seenuu iyyata dhiyeeffatanii turan. Falmiin bishaan hidha Abbayyaatti nan guutaa hin guutin kun akka kanaan otoo jiru oduun gama mootummaa Ijiptii fi Sudaanii bahan Itoophiyaan hanga waliigalteen taasifamutti hidha Abbayyaa akka hin guutuu hin jalqabne waliigaltee jirti jedhama. Wajjirri pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattah El-Sisi ibsa baaseen waliigalteen seeraa gartuuleen marti hidhicha bishaan guutuu dabalatee murtii qofaa ofiitiin akka hin deemne dhorkuu mana marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomaniif ni ergamaa jedhe. Ministeerri muummee Sudaan Abdallah Hamdok ammoo ibsa baasaniin amma waliigalteen taasifamutti hidhicha bishaan guutuun akka hin jalqabamne waliigalamee jira jedhani. Wajjirri ministeera muummee Itoophiyaa ammoo marii hidha laga Abbayyaa ilaalchisuun marii waajjira yaa'ii dursitoota gamtaa Afrikaatti taasifame jedhee ibsa baaseen walgahii kana durataa kan yeroo gamtaa Afrikaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosaatu waamee jedhee jira. Dursitoonni Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijiptii akkasumas Keeniyaa, Maalii fi Riippaabilika Demokiraatawaa Koongoo akka hirmaatanis eeree jira. Bishaan guutuu fi bulchiinsa hidhichaa irratti torban lama keessatti waliigalteen akka taasifamu waliigalamee jira jedhe ibsi waajjira ministeera muummee Itoophiyaati bahe. Itoophiyaan hangasitti hojiiwwan hidhichaa hafan xumurtee torban lama booddee bishaan guutuu jalqabdii jedhee jira waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa. Dhimma waldiddaa cimaa keessa ture kanarratti torban lama jedhame keessatti waliigalteerra gahamuu ni danda'ama. Torban lama keessatti waliigalteerra gahamuu yoo baate hoo waliigalteen taasifamu ammoo faayidaa eenyu mirkaneessuu danda'a gaaffiiwwan jedhaman yeroon kan deebisu ta'a. Ibsi waajjira pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattah El-Sisi biyyootiin qofaa isaanii murteessanii gara tarkaanfiitti akka hin seenne waliigalteen dhorku gara mana marii tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ni ergama kan jedhe yommuu ta'u yoo torban lama keessatti waliigalteerra gahamuu baate waliigalteen kun akkam ta'a
danda'a kan jedhu gama maraanuu wanti ibsame hin jiru. Kanas ta'e sana biyya keessa bishaanidha Abbayyaa guutuu haa jalqabamu kan jedhu lammiileen Itoophiyaa biraa bal'inaan dhagahamaa jira. Ameerikaa fi Ijipti fa'aa ammoo hanga waliigalteen taasifamutti bishaanidhichaa guutuun jalqabamuu hin qabu jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gamaa gamana hudhaa keessa jira. Garamitti bahan yeroon kan deebisu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo dhibeen koronaa biyyattii keessatti babal'ataa jiru kanatti haalli qabiinsaa mirga namoomaa namoota hidhamanii xiyyeeffannaa addaa akka barbaadu hubachiise. Komishinichi ibsa baaseen haalli qabiinsaa mirga namoomaa manneen sirreessaaf buufataalee poolisii magaalaa Finfinneetti argaman daawwachuu beeksisee jira. Tarkaanfii mootummaan tamsa'ina vaayirasichaa to'achuu fi balaa qaqqabuu maluu hir'isuuf jecha lakkoofsa sirreeffamtootaa hir'isuu dabalatee meeshaalee barbaachisan dhiyeessuun taasiseef beekamtii akka kennus beeksisee jira. Haa ta'u malee hordoffii taasiseen ammallee haallii fi ulaagaalee akkasumas sadarkaalee mirga namoomaa idil addunyaatiin yaaddoowwan mirga namoomaa sodaachisan jiraachuu akka hubate komishinichi himee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu dargaggoo Masfiina Barraa jedhamu waxabajjii tokko poolisii Oromiyaatiin qabame bakka buuteensaa dhabamuu maatiin isaa OMN itti himani. Waajjirri poolisii godina Shawaa Kaabaas ajaja qaama olaanootiin nama kana qabne waan ta'eef gara Finfinneetti dabarsineerraa nuun jedhanii jedhu dabalata qabna. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu garba gurraachatti dargaggoo Masfiina Barraa Masqaluu waxabajjii tokko bakka hojii isaa warshaa simintoo Kuyyuu keessaa humna poolisii Oromiyaatiin ukkaanfame erga fudhatame as hanga har'aatti bakka inni jiru dhabuudhaan barbaachisaa nuuf gameera jechuun obboleessi isaa OMN itti hima. Namni kun gaafa waxabajjii tokko akkuma yeroo kaanii hojii hojjetee jiraatutti bobba'uuf gara warshaa keessatti qacaramee jirutti deemuusaa kan himu obboleessi isaa erga gaafas manaa ba'eeti poolisiin qabamuusaa malee eessatti akka inni hidhamellee homaa quban qabnu jechuun dubbata. Ani obboleessa isaati Masfiina Barraa hojjetaa warshaa simintoo Kuyyuu ture jechuudha gabra gurraachaa hojjeta. Amma achi gaafa waxabajjii guyyaa tokko poolisiidhaan bakkuma hojjetu qabanii deemanii jechuudha. Achi qabanii deemanii mawannoo Kuyyuu qabanii galgala fudhatanii deemanii deemuu kana bulchan halkan jechuudha. Amma achi qabanii fiichedhaa fudhatanii deemanii eessa buutisaa dhabnee jira jechuudha. Dargaggeessi hidhame kun dursa poolisii Oromiyaa kan aanaa Kuyyuutiin qabame kan jedhan buufata poolisii aanaatii baafamee gara godinaa geeffamuusaa dhaga'us dubbatu. Buufata poolisii godina Shawaa Kaabaas deemnee Masfiin yoo barbaannu isaanis qaama olaanutu qabaa jennaan qabnee ol dabarsinee jedhanii deebii nuuf laatanii jechuun hima. Komishiniin poolisii Oromiyaallee nu biraan geenye waan jiru kana nu baasaadha yeroo deemnee too gaafannu. Warri godinaa immoo warra olitti fudhatee olii kana hamma gara isaa dhabne warra olitti fudhatee nuun jedhu warri Kuyyuu immoo poolisiin Kuyyuu kan qabe immoo ani godinatti kan geessee godina qabaa jedhee nuun jira. Dhagaa ammaatti kan amma torbee sadiif deemaas buutisaa dhabnee jira jechuudha. Godinarraa dhattanii gaafattaniittu poolisiin aanaa erga godinatu qabe jennaan hin qabe jedheeti godina dhattanii gaafattanii. Eegaa godina yeroo afur deebinee gaafannee deebinee. Maal jedhu mee warri godina? Warri godina amma isaan deebinuu kennuu dandeenye kutaa qorannaa yakkaatti illee yeroo deebinee waantara komishinichaatti illee gaafanne amma isaan yomaa isaa waan beeknu qabnu as jira jechuu dandeenyu warra walitti fudhatee ol bahee nu jiran akka ol bahee warra walitti qabatee yakki inni godhe maali yakka maal qabaa yakka inni itti qabe hin beeknu waan jennu kanaan nu somaan beeknu waan beeknu qabnu warra walitti fidaan nu jedhee waan jedhu kana. Hidhamuun nama kanaa sababa siyaasaatiin jedheen shakka kan jedhu obboleessi isaa bakka inni itti hidhamee aanaarraa hanga naannootti deemnee baruu dadhabuun keenya garuu harka nama dhuunfaatiin dararamaa jira yookaan ammoo lubbuu nu darbuu mala shakkii jedhuuf nu saaxileeraas jechuun dubbata. Waan haala yeroo silkii isaa irratti waan fidanii deeman yeroo jalqabaati. Silkii isaa immoo qarqara ta'e silkii isaa gubbaa irratti suuraa baa'uu waan garaagaraa kanaan wal fakkeessanii fidanii deemani. Yeroo isaanii gaafuma tokko iyyuu isaan qabanii deeman haalatti. Waa tokko iyyuu hin arganne raakamuudha haalatti garaan dhabaa fi garaan nalchee kun baay'ee rakkataa jiru baatini. Namni kun sababa maaliitiif hidhamee badiin isaa maali jechuun bulchaa aanaa Kuyyuu obbo Darajjee Danda'aaf bilbillus bilbilli isaanii cufaadha. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Kuyyuu kan ta'an obbo Sintaayyoof irra deddeebiin bilbillus dhumarratti bilbila nurraa kaasanii walga'ii irra akka jiran nuuf himani. Hello. Obbo Sintaayyoo. Hello. Dhimma kana ilaalchisuun yeroo odeeffannoo argannutti irra deebiin kan isin qaqqabsiisnu ta'a.
Rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa jiru dinagdee hubee uummata gadadoof saaxilaa jira jedhanii hayyoonni yuunivarsiitii Dambidoollo. Hayyoonni yuunivarsiitichaa OMN'f yaada isaanii kennaniin hegeree hawaasa kanaallee yaachisaa ta'uu hubachiisanii jiru. Beenyaa Shiramuu dabalata isaa qindeessee jira. Haalli yeroo ammaa irra jiru kuni xiqqoo ulfaataadha. Dinagdeen naannoo kana gama daldalaa yoo jenne gama oomishaaf oomishtummaa yoo jenne dhiibbaawwan garaagaraatiin duubatti hafee jira. Uummata qeellamii uummata beekaadha. Uummata sabboonaadha. Uummata eenyuyyuuttiin boonuu danda'udha. Uummata beektota addunyaa gola addunyaa hundumarraa qabudha jechuudha. Uummata kuni uummata waa dhabee miti. Dhiibbaan yookaas murteen siyaasaatu hawaasa kana irratti dhiibbaa guddaa gama dinagdeetiin irraan gahe. Dinagdeen saba tokkoo hin jiru taanaan qorqalbiin saba tokkoos hin jiru. Dinagdeen lafee dugda saba tokkooti. Siyaasi dinagdeen ala hojjetamus amma kanatti badaa waan galma ga'umti. Haalli nageenya naannoo kana ture dinagdee biyya kanaa miidheera jechuun nan danda'ani. Miidheera akkamitti yoo jettanii dinagdeen waa hedduu of keessaa qaba. Dinagdee yeroo jennu daldalli dinagdee keessaa tokkodha. Sababii dhibuu nageenyaarraan kan ka'e yeroo itti manneen nyaataa manneen suuqiin garaagaraa iddoon bashannanaa garaagaraa yoo itti cufamanii hojii dhaabanii taa'anii jira. Hawaasni oomisha isaa oomishachuudhaan inni suuqii isaa seeraan daldalachuudhaaf haalli jiru xiqqoo ulfaataadha. Akka magaalaa Dambidoolloottis akka magaalota godina kana jala jiranittis haalli jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef namni immoo bakka hojjennetti of jiraachisuu maatii jiraachisuu akka hin dandeenye beekamaadha. Kanaaf hawaasni seeraan yoona kana seeraan hin makaranne hojii isaa seeraan hin dalagne bara dhufu waan nyaatu qaba boru waan nyaatu qaba jennee foorkastii gochuu kanis immoo tilmaamuun hin danda'amu. Waan har'a keenya boru kan fuunu. Gara lixaa Oromiyaatti murtoon siyaasaa fudhatamaa jiru dinagdee isaa irratti dhiibbaa guddaa uumeera jechuudha. Qabeenyi naannoo kanatti argatame naannoo kana misoomsaan jiru jechuu dandeenya jechuudha sababii nageenyaarraa kan ka'e. Abbootiin qabeenyaa gara biraatti baqatu jechuudha. Maaliif there is no guarantee. Wiirtuu daldala dinagdee turte kan jennu gara wiirtuu daldala siyaasatti dhuftee nama jechisiisa jechuudha. Ilaalcha namoonni qaamni bira mootummaa naannoo kanaaf kan godina kanaaf qabu jijjiiramuu qaba. Bakkee biraa taatatti taanee yommuu waa'ee qeellam haasonu bakka namni jiraatu hin taane bakka bineensaaf hin malletti namoonni kan isaan aktii godhan kan isaan yaadanis garuu miti. Kanaaf maal ta'uu qaba? Mootummaan akka mootummaatti ilaalcha naannoo kanaaf qabu sirreessuu qaba. Humna kamiyyuu haa ta'u wal dorgoman nagaan buusan taanaanii egeree hawaasa kanaaf fooyyessuudhaaf har'aaf jedhanii otoo hin taane boruu hawaasa kanaadhaaf dhaloota dhufuuf dirqama walii galuun barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota dhufu beelarraa oolchuudhaaf, dhaloota dhufu hongeerraa oolchuudhaaf, dhaloota dhufu kadhaarraa oolchuudhaaf har'i walii galuun barbaachisaadha jechuudha. Addunyaa irratti namoonni dhibee vaayirasii koronaatiin qabaman lakkoofsi isaanii miiliyoona 9.9 ga'uu beeksifamee jira. Kanneen keessaa naannawaa miiliyoona 5.4 kan ta'an wayita damdamatan naannawaa 500,000tti kan siqan immoo lubbuun isaanii vaayirasichaan darbeera. Ameerikaatti hanga ammaa namoota 127 caalaatu dhibee koronaan lubbuu isaanii dhabe. Biraaziilitti namoonni 56 caalan, Biriiteeniyaatti immoo 43,400 caalaatu dhibee koronaan lubbuu isaanii dhabe. Xaaliyaanii fi Ispeenis biyyoota adda durummaan dhibee koronaatiin miidhaman akka ta'e